Jeequmsa kana maaltu duuba jira kan jedhu sirriitti gadi bu'anii ilaaluu qabu. Maaliif amma soosatti deemnee ilaalle uummata sirriitti dubbifne uummata gammachaa jirus kan gamaa isaanus waan kana dubbachaa turre TPLF maappii qabdi turte Minority Alliance waan jedhamu ammallee uummata irra deebisee istiraateejii isaanii beekuu barbaadan taate Oogast 2016 keessa Siyyuu Masfinee Kabbaayis hayyee waan haasayan beekuun barbaachisaadha. Kuni hiriira guddicha Oromiyaa booda kanuma waan kana dubbatan. Kunis ka'umsa Oromootii fi keessattuu Amaaraa wal ta'uu kana erga hubatanii booda sablammoota nu marsanii jiran kan nutti kaasuun istiraatiijii isaanii guddaadha. Maappii nu bahee ture. Asiin Gaambeel Beenishaangul, asiin Affaariin kaasee amma Somaaleetti deemuudha kan barbaadan. Somaaliirraa eegalan. So overall objective qabu jechuudha. Itti aansee kan jiru Beenishaangul keessa maaltu ta'aa jira? San namni hubachuu qaba. Bara 2018 irraa kaasee laandi giraabii lafa jiru saamicha lafaa godhameen Oromiyaatti aansee lafti guddaan kan fudhatame Gaambeellaa fi Beenishaangul keessa. Maqaa investimentii lafa Beenishaangul keessaa fudhatame keessaa harki 90 warra TPLF fudhate. Tigraay jechuun guyyaa miti baay'ee zawwee TPLF fudhate. Former armies warra dura loltoota ture warra dura dannatii turetu fudhate lafa kana. Lafti kun lafa gabbataadha. Waan baay'ee irraa buusu. Kanaaf istiraatiijii TPLF jira. Istiraatiijii namoota TPLF jira. TPLF akka waliigalaatitti saboota nutilaatiin walitti nu buusuudhaan kaleessa akka nuti mo'anne. Har'a immoo akka nuti tasgabboofnee biyya bulchina bara fedhii qabu. Namoonni naggaadonni kun immoo achi keessaa lafa qaban kuni kan hin argee ijaan argee dhufe jetti. Isaan immoo maal barbaadu? Yoo jijjiiramni biyya kanaa kun itti fufee uummanni Beenishaangul lafa isaa irratti abbaa akka ta'u taate lafa saaman qabeenya saaman san dhaabuuf deemu jechuudha. Kanaaf uummanni Beenishaangul jijjiirama kana irratti fuulleffatee saamisa san dhaabsuu irratti akka hin fuulleffanneef ijji isaa gara alaa akka ilaaluu barbaadu. Kanaaf daangaa Oromiyaatiin jeequmsa bansiisu jechuudha. Eenyu kan lola kan odaa jiru? Poolisoota keenyas gaafannee turre. Warra Beenishaangulis gaafannee turre uummatas gaafannee turre. Namni baay'een gumuuzii turuudhaa jira. Miti gumuuzii miti kan dhayaa jiru. Kana namni beekuu qaba. These are multi-ethnic. Saboota adda addaarraa loltoota bahamaniidha. Qabamanii jiru kanarraa mirkaneessuu hin danda'amu. Saboota adda addaarraa even namoonni Oromoo ta'anis keessa jiru. Hedduun isaanii warra dur makalaakaa turedha. Hedduun isaanii makalaakaa ture. Disipiliiniidhaan tajaajila yeroo isaa fixachuudhaan waan adda addaan makalaakaa keessaa warra bahe. Jara kan walitti deebisanii amma tokko immoo riphee loltoota dura ture Eertiraa tures deeffataniit humna mercenary force jennuun jechuun loltoota maallaqaaf socho'an sochoosaa jiran. Gaafa Somaaliyaadhaan godhama naannoo Somaaliitiin godhamaa ture liyu poolisuma naannichaatti akka mercenariitti fayyadamaa turan abdiileetti fayyadamanii. Mercenary jechuun loltoota maallaqaaf bitaman jechuudha. Amma they have actually established a mercenary force. Suudaan keessatti leenjisu Beenishaangul keessatti leenjisu saniin tarkaanfii fudhatu. Amma namni keenya yeroo baay'ee makalaakayaan nu dhayaa jedha. Dhugaas miti. Makalaakayaan officially kana miti kan dhayaa jiru. Makalaakayaan amma jiru kana miti kan dhayaa jiru. Warra amma dura makalaakayaa keessaa baheetu leenji'ee deemee tarkaanfii fudhataa jira jechuudha. Gama poolisii Oromiyaatiin waan nama gaddisiisutu jira. Poolisiin Oromiyaa qawwee gahaan qaban. Waluun ga'u qawweenu kana sobuu dhiisuu qabu mootummaan. Qawween wal gahan jiru. Dhimma sekiuritii waan ta'eef asirraa agana jira jechuun barbaadu malee istaatistiksii aanan qaban. Qawween wal gahan jiru. Warri qawwee qabdu immoo rasaasan qabdu. Okay? Kan waan kanaatti immoo bobba'aa jiru humna addaatti sila kan dhaqee loluu qabu. Humna addaa xiqqaatu jira. Arbaa battaanii yaaniin kora bittinneessa. Kora bittinneessaan yoo hokkarri hiriirri faa godhamu siviiliyan warri qawwee hin qabne yeroo magaalaa jeequ ciisboombiidhaan aaraan waan adda addaatiin warra to'atudha. Warra waggaa isteediyeemitti qophiin jiru namni akka walitti hin buune walirra hin babaane dhoorgu sani. Qawweedhaan akka waaniif leenjii hin qaban. Leenjii hin qaban, meeshaan qaban kana kan ergamee dhumaa jiru. Kana namni sirriitti hubachuu danda'udha qaba. Lakkoofsa gahaan qabanii kan qofa miti hoggansallee bifa nama gaddisiisuun kennamaaf hin jiru. Dhumaa jiru. Gara nama 30 wayiitti du'e warri bittinneessaa kun. Ijoota dabre kana keessatti kan dhiyeenya kana du'anitti dabalatee jechuudha. Kanaaf dura deebinee immoo ilaaluu qabna. Bara dabres Booranattis, Maalettis, Harargeettis
poolisoonni kun wareegama guddaa kafalan nama 500 oltu wareegama. Baay'een isaanii garuu meeshaa dhabaniiti kan wareegamaa turan. At least gara Booranaatti gara Harargee kanatti namni loltummaa keessas waan tureef rasaasa somaan jedhuuf biraa qaba. Gamni lixaa kun waraana keessa hin turre. Nama immoo haadullee nurraa fuudhanii jedhamu haaduu milaachii shunkurtii ittiin illee uummatarraa fuudhanii jiran. Uummanni jara gargaaruu danda'u mootummaa hidhachiisaan jiru. Poolisiin kun immoo ergamuu isaa nafu inni ergamaa dhumaa jira. Waan hedduu nama gaddisiisu ajajoota jajjabaa nama sadii kan nama torbaan kana keessa akka akkuma barreen gadaa maal jechaa turan wayyaanetitu federaala waan to'attuuf dhiyeessii meeshaa nu dhoorgatee jedhamaa ture. Warreen wayyaanee maqalee jirti meeshaan kan jiru asii maaliif kennamuu dadhabama? Na dadhabbii gama mootummaatiin jiru poolisii leenjii gahaa hin qabne kan meeshaa harkaa hin qabnetu humna marsananii mallayni guddaan kafalameef hidhannoo amma funyaanii hidhatee dhufeen walitti bu'aa jira. Kanaaf kan ajjeefama jira. Garuu Jawaar makalaakayaan nu dhahee yookiin immoo warraan weeraru sana wajjin dhaabbatee yookaan immoo dhaabbatee nu laalaa kan jedhu komii guddaatu jira. Dhaabbatee laalaa jira. Dhayaa garuu hin jiru. Inkijibuun qabnu beektaa. Oromoon sobuun qabnu dhugaa waan qabnu dhugaarra ta'a jechuudha. Qorannee jirra makalaakayaan dhayaa hin jiru uummata. Makalaakayaan garuu jidduu seenaan jiru. Nuti kamaashii dhaquu barbaannee turre bakka wajjin. Nuyi ajjabanii deemuu fedhiin qaban. Sababa hedduu qaba. Baay'ee demoralize ta'anii jiranii. Keessa isaanii ammas jarri jira. Qajeelfamni hin kennamne, qajeelfamni waan nu hin kennaminii fi tarkaanfiin fudhannuudha isaan kan jechaa jiran. Sababa tuulaa jiran. Malee kijiballee irra kaa'uu hin qabnu. Makalaakayaan lola kana keessatti hirmaatee nama keenya dhayaan jiru. Makalaakayaan officially amma jiru kuni kan Abiyyi hogganu nama keenya dhayaan jiru. Warri makalaakaa keessa harca'ee bahe marsinari ta'e leenjii qabu shaalaqaa korreelaan kan haasa'aa jirru malee taraa bichaa dhala. Humna guddaadha kan jiru. Kana kan dhaqu. Kun immoo yeroo barbaade huccuu yuunifoormii makalaakaa uffata. Yeroo barbaade kan poolisii Oromiyaa uffata. Yeroo barbaade huccuu siviilii uffata. Warri kun well trained, well paid warra ta'edha kan kana godhaa jiru. Makalaakaa miti garuu warra dur makalaakaa keessaa bahan humna adda addaa garagaraa keessaa bahantu leenji'ee tarkaanfii kan fudhataa jiru.